Egaa wanti mucaa kana baay'ee nama gaddisiisa. Informationii baay'eetu baajira sababa ishiin ittiin duute. Inni tokkoffaani ollaadhaan wal loltee turtee isaantu akkana godhe jedhanni kaanii inni kaan immoo namatu gidduu gale gaala isaanii gidduu oduu waan hargee waan jiruuf ofiitti murteessitee fumaa isheetti of ajjeefte kan jedhamu jira. Banagaraachin laa bor kun har'atti jechuudha. Guyyaa dhaloota koon godhadheettee happy birthday dhaattee kalee mataa sirreeffachaa oolte akkamitti halkanii daaf ajjeefti otoo dhimmuma biraa jiraate jechuudha. Fakkeenya isaatti tokkotti dhageesse tokkotti of hin ajjeeftu jechuudha. Maaliif yaada tokko namni tokko itti of kennuuf ajjeesuuf yookiin balleessuuf maalii barbaada seetanii yeroo fudhata otoo ofirra keessa naannessu of keessa naannessu garan taanetti murteessa jechuudha namni. Jechuun guyyaa tokko guyyaa lamallee fudhata jechuudha. Mucaan kun guyyaa 17 dura viidiyoo gadhiifte qabdi. Mana mataa oolte jedhanii har'aaf guyyaa dhalootaa godhachuuf jechuudha. Akkamitti ofiif nuuf ajjeefti hin danda'amu wanta akkanaan jiru jechuudha. So namni akka ajjeesu yookiin harki namaa akka ajjeese beekamaadha jechuudha. Kanaaf isiniin jedheera biyya keenyatti baay'ee ulfaataadha bara kana. Akkaataa itti lubbuun namaa baatuun beekamu namni itti gaafatamu hin jiru. Otoo jirtu jechuudha. Bakka maaliif bakka እና baay'ee tokkoon gaddaan du'a ishiitti garuu dhugaa waaqayyoo isiniin jedha mucaa fakkeenya namaa taatu mucaa uffannaan ishii illee mee ilaalaa uffata aadaa yeroo baay'ee bebbeeksisuudhaaf keewwattu keessaa yookiin fayyadamteetuma madarakii tokko irratti baatu keessa bakka uffata normaal qalbii namaa guutuu fi moodelistii ona bakka waan taate fuulli ishii nama simata ture jechuudha. Mucayyoo boru hojjattee namoota baay'ee fakkeenya taatu. Goodatti hafte jechuudha. Yaa ulfasin jedhama jedhu namni beeku hin jiru. Kana hundumaa amma information kun tokko bahu Hailee hoteelitti kun baajira information hoteela isaa turani isa faana jedhu. Isa faana erga turani sa'aatii 9tti illee gadi baatee deebite. Maal gochii baate sa'aatii 9tti? Inni harge sun eenyuun sa'aatii 9tti? Bawushii inni harge sun eenyuun nama sa'aatii 9tti bawushii inni harge eenyuun? Iddi argee waan biraa akkamitti arguu dhabe. Kanaaf baay'ee gaafiidha jechuudha. Anatti gaafiidha garuu. Anatti gaafiidha. Baay'ee tokko ulfaata. Yuun akkatti baati gaa lubbuun. Amma tumaa siifaachi borcanuu bakka achumaan dhokatee hafaa jechuudha. Garuu dhugaa dubbachuudhaaf harki ishee facceessa eeyyaadhaan. Otoo facceefti, otoo karoora haarii waan ta'eef keessa qabattee kaleessa fuula hifaadhaan mana mataa sana nooltu. Guyyaa har'aa guyyaa dhalootaan godhadha jettee jechuudha. Isaarra duun ishii dhagaa guyyaa dhalootaa ture. Kanaaf ofiitti murteessitu jechuudha. Maaliif isoo dhiiftii namoonni wajjin oolan haala ishii dhaga'uun dhiisan hiriyaan tokko haarii akkasii of keessa qabatte dhaga'uun dhiisu. Amma fe'oon mistira godhuuf gadhee haarii tokko nama tokkoon tuquu kun bilbilaan illee yoo ta'e jechuudha. Fakkeenya akkam yoon hiriyaa mistiranyaa qabaachuu baadhe durbii koo tokkotti himu. Yoon durbii koo isaatti himnee hiriyaa mistiranyaa qabaanne isatti himaa jechuudha nama akkasiitti. Malee haarii tokko qabaadhee ofirratti murteessee jechuudha. Ofirratti murteessine mucaan kun dhugaa dubbachuu fi waan ta'etu jira malee jechuudha. Egaa biyya keenyatti kun akkanatti tasabaate jechuudha lubbuuni. Namni namatti si murteessaa dubbadheeraani. እና biyya keenyatti akkaataan du'iinsaa Mahalan godhata. እና yeroo baay'ee jechuudha. Biyya keenyatti murtoon hin jiru. Inni du'eetuma dhiisa malee jechuudha. Namni tokko amma fakkeenyaan amma ollaa otoo jiru, gibbii koo keessatti akkamitti akkan du'e namni na wallaaluu yookiin iddoon du'e tokkotti jechuun
baay'ee ulfaata. I don't know. Namni si yaadu namni si gaafatu kana dhabuu jechuudha. Gaa amma mucaan kun hoteela keessaa isa faana kireeffatanii jiran jedhanii guyyoota kana akkamitti akka ta'e maalirraan rakkoon akka irra uumame wallaalamuun baay'ee ulfaata jechuudha. Inni kan siyaasaa jedha. Biyya keenya tokkotti murteessa laa bakka namni tokko naa du'e sababa kanaati jechuu hin danda'u. Maaliif seetan hin boccooqama waan hundumaanu waanuma keessa hin jirretti boccooqama waan ta'eef kunu gaafa du'e illee hin beekamu jechuudha. Ayideellame kunu namni baay'een ifa goodetti du'ee jira miti. Fakkeenyaa Caaluu yeroo du'u dubartiin bira jirti mee gaafa inni rukutamu. Dubartiin sun har'allee jirti miti. Iddoon inni rukutame iddoo namni qassee qabatee malaan rukuteedha surumaa. Hanna iddoo namni tasa nama ittiin namatti rukutu miti jechuudha. Dhokatee hafee miti. Kanaaf baay'ee ulfaata biyya keenya. Dhugaan hin argamaa barbaanne isa dhugumaa isaatti jechuun hin jiru. Namni tasa du'e bakka tasuma du'ee hafama. Dhugaan isaa hin soba'u. Namni keenya immoo dhugaa namaa kan balleessu maanni hin borca bakka isa jedhe. Tilmaamumaan. Amma informationii kana tokko baatanii wayya. Maaliif seerri qoratee akkamitti bulte saatii kan bulte hollaan jira. Inni dhufee laale saatii kamitti dhufee maal gochuu dhufeeyyuu jalaa saaqee hinnaa qoratu. Inni kaan dura tilmaameeti burr godhe waan ta'eef dhugaan jala fagaatteerti bakka. Bakka dhugaan hin fagaataa jechuudha. Akkaataa ishiitti duute baay'een innaa takka hin qoranna ani maal jedhetti jala walii borceera jechuudha. Bartanii kanaaf baay'ee ulfaata biyya keenyatti waaqayyoon dhugaa ishee baasu garuu irra jedhee kan hin dubbadhu isheen of ajjeefti yaadota of ajjeesti ta'ee maaltu waa'ee mataa karooraa guyyaa dhaloota ishii sana karoorsuu ishii geessee hiriyoota ishii faana hoolte mataa sirreessu maal tammanumatti immoo saatuma ta'e gidduutti murtoo ofirra of ajjeessu ishii geesse. Kanaaf isheen akka hin ajjeefne banagaraachilla waan ifa jirudha jechuudha. Ani saatum 9 sanatti baatetti kan jedhan baateoo eessa dhaqxe eenyuun hin argisan. Kanaaf baay'ee ulfaata dhugaa baasuudhaaf dhugaa ishii waaqayyoo naa baasu malee jechuudha. Namni waan akkanaa tasa du'e baay'ee ulfaata. Baay'ee tokko jechuudha. Nama gaddisiisa garuu duuti ishii dhugaa dubbachuudha. Mucayyoo iddoo ta'e bakka simboon ishii bichaan nama simatu hojii ishii hojjattee miti. Namni tokko hojii isaatiin yookiin yaada dubbatu irraa miti. Otoo sana qaqqabin nama simatti turte. Bakka du'ee bada namni gaafanuma kun guyyicha jechuudha. Baay'ee ulfaata. Yaada kennaame isin.